Ada gooftaa yeroo kana nuuf galannaa ta'u kutaa kana keessatti bu'aa fura qulqulluutti kan inni dubbatu egaa akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos amma ayyaanicha fudhatanitti Yerusaalemiin baay'inaan dursee isaan abboomee kakuu sana yookaan waadaa sana yeroo isaaniif raawwatu arginu jechuudha. Kutaa kana keessatti hafuurri qulqulluun kun immoo yeroo isaan tokkummaadhaan walitti qabamanii jiranitti gidduu isaaniitti kan hin argame. Kun immoo seera kakuu moofaa keessatti ayyaanni Pentekoostee jedhamu kun kan jiru guyyaa ayyaanaa sanatti immoo hundumti isaanii achitti kan walitti qabamanii isaan qofa mootuu hin taane namoonni illee ayyaanicha Yerusaalemitti waaqeffachuuf biyya garaagaraatti iddoo sanatti argaman akka jiran kutaa kana keessaa hubannaa. So yeroo isaan tokkummaadhaan walitti qabamanii jiran sanatti hafuurri qulqulluun bifa murtaatiin gara isaanii dhufe jechuudha. Gaafa gara isaanii dhufan ammoo hunduma isaanii irraa wanta akka barbada abiddaa fakkaatu kutaa kana keessaati arraba isaaniirra bu'ee tokkoon isaanii akka hafuurichi dubbachuu isaanii kennetti afaan garaagaraatti dubbatanii afaan garaagaraa jedhu kun afaan haaraa isaan dubbannu kana natti fakkaatu akka yaadutti afaanota yeroo sana biyyoota sana keessa jiru dubbatanii isaanis immoo maqaa waaqayyoo yeroo isaan jajatan argina jechuudha. Guutummaadhumatti jiru kutaa kana keessatti kan argannu. Tarii barreeffamni isaa dheeraadha garuu kutaa kana keessa kan jiru akka yaadachi hubadhetti akka kanaa. So yeroo hafuurichi isaan irratti mul'atee isaanis immoo hafuura qulqulluudhaan guutamanii afaan garaagaraatiin waaqayyo jajatanii hundumti isaanii humna argatanii warri immoo biyya garaagaraatti iddoo sanatti argaman sun lakkoofsa 5 kaasee kanatti fufu jechuudha. Dinqifatan jechuudha. Wanti kun maal inni nuti akkamitti afaan ofii keenyatiin isaan dhageenya jedhanii biyya isaanii waamanii nuti warri biyya akkanaa afaan ofii keenyaa beeknuun dhageenya. Yeroo isaan waaqayyo jajatan dhagaa jirra. Isaan kun hundumti isaanii galiilotanitti jedhanii gaaffii ta'ee kaasaanii maal jechuudha jedhanii dinqifatanii kaasaanii daadhii jabaa dhuganii jedhanii itti geessuu jalqabanii kanarratti lallabni Phexros jalqabee kutaa kana keessaanii kana hubadhu gochaa waaqayyoo isa dinqisiisaadha kutaa kana keessatti kan nuti arginu. Gochaa waaqayyoo ni dinqisiisan immoo isa waaqayyoo ofiisaati jalqaba kakati sana tokkoffaa bartoonni yookaan immoo amantoonni achi jiran sun humna akka argataniif waadaa isaanii isaaniif raawwatu. Waadaa isaaniif gale sana jechuudha. Lammaffaa guyyaa namoonni hundumtuu iddoo sanatti argaman sana waaqayyo hojii isaa dinqisiisaa karaa Phexros hojjete namoota of mul'ise akkasuma immoo Yihuudoonni Yesuusin ajjeesanii dhoksaniiru namoonni akka du'aa ka'uu isaa saniin dubbanni cimsanii warra awwaalee gasanallee abboomaniiru jechuudha. Garuu waaqayyo Yesuus Kiristoos du'aa akka ka'e ulfinni isaa sun akka mul'atu jedhee guyyaa kanatti hafuura qulqulluudhaan of mul'isee namoota achi jiran sanitti illee of mul'isee jedhee yaadatu kanaan hubadhaa jechuudha. Wanti hafee jiraatti dabala. Gooftaan saayibisuuf lakkoofsa tamaama furii keessatti yaada keessan naanneffachaa wanti itti dabalata yoo jiraate akkam gaafii yoo jiraate booddeetti deemna. Lakkoofsa 5 amma 13 gidduu kan jiru namoonni biyyaa garaagaraa iddoo sanatti argamaniis wanta isaan jaan yookiin wanta ta'e yookiin wanta godhan dhaga'uu isaaniiti kan arginu. Biyyoota isaan lakkoofna yoo dandeenye garuu lakkoofsa 5 amma 13 kan jiru warra viidiyoo hin banne ammaa fi naasabsiifnu lakkoofsa 5 amma 13 gidduu kan jiru ati faantuun waan irratti jettoo jiraatte akkasuma immoo yoo dandeesse maqaa biyyoota achi keessatti dhaamanii yoo immoo biyyoonni sunis akka ta'an fa'i beektee fakkeenyaaf biyyi Phamphiliyaa yoo ta'e Phamphiliyaanis akka taate waan yoo beektetti makuu dandeessa. Achi keessaa wanta argannu yoo jiraate. Tole gooftaan sana eebbisu eebbifamaadha. Egaa kutaa kana kennaan eessa jirti? Biyyoota isaa maqaa hin dhoofne malee akkuma isheen jettee bu'uun hafuura qulqulluu yookiin immoo ayyaana Pheenxeqoosxee kuni bara kakuu moofaa keessatti kabajamaa kan turedha. Innis Yihuudoonni yeroo sanatti yeroo itti qamadii itti galfatanidha jedhamee beekama. Asirratti lakkoofsa 5 irraa kaasee Yihuudoonni waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan jedhee dubbata.
Isaanis achi dhufanii achitti argamanii jarreen kun immoo isin ibsa sana dhaga'anii maaltu iddoo kanatti ta'e kan jedhudha kan isaan dhaga'anii kunis immoo bartoonni hafuura qulqulluudhaan guutamanii afaan garaagaraatiin dubbatan jira. Afaan garaagaraatiin dubbatan akkuma isheen dubbachuu yaalte afaan warra sanaati yookiin immoo naannoo sanatti argamudha. Malee afaan haaraa yookiin immoo isa qooqa haaraa sanaa miti jechuudha. Afaan biyya sana hiika Ingiliffaarraa hiikame tokkotti asirratti daayireektii afaan sana hin jedhu garuu afaan biyya sanaa akka inni dubbatanidha kan inni dubbatu jechuudha. Biyya kana immoo jarreen kun immoo Galiilota akkamittiin isaanii afaan keenya dubbatanidha kan isaan jedhanii. Biyyoota kanaan iddoo kanatti argaman jedhee ibsuu hin danda'u jechuudha. Maaliif odeeffannoo isaa hin beeku waan ta'eef jechuudha. Biyya paartiin jedhanii nuyi warri miidiyaaniyaa jedhanii meediyaa warri Eelaam warri namoonni Mesopotaamiyaa warri Yihuudaa Qaphaadoqiyaa Pheenxoosii fi Asiyaa jedhanii yeroo isaan dubbatanidha. Kan isaan dubbatan immoo nuti akkasuma immoo warra Qeeneetii warra Roomaa biyya ilaaluudhaaf kan dhufne nuyi Yihuudoonni amantii warra Yihuudaa kana fudhannes nuyi warra Pheenxeesii fi Araboonni isaan kunuyyuu hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyan otoo jajanuu dhageenyeerra jedhanii kan isaan dubbatanidha. Egaa biyyoota kana yeroo dubbisutti egaa xiqqoo ishee qubee irratti rakkachaa uuman dubbise dhiifama godhaadha. Egaa nutuyyuu isa kana hin nageenye isaan immoo akkamittiin afaan keenyan dubbatanidha kan isaan jedhan. Afaan isaaniiti kan isaan dubbachaa jiran. Jarri kun immoo Galiilotaadha. Galiilonni akkamittiin qooqa keenya dubbatanidha. Kun akkuma isheen dubbattee dinqii Waaqayyo isaan gidduutti hojjeteedha. Maaliif jennaan Waaqayyo afaan garaagaraatiin deemanii wangeela mootummaa Waaqayyoo kana akka lallabaniifidha kan aboo isaaniif kenne jalqabumattuu waan ta'eef jechuudha. Ani kana asirraa hubadhu egaa achi keessatti daadhii wayinii quufanii jiru kan isaan jedhani daadhii wayinii quufanii miti hafuura qulqulluutu isaanirra buufate abdii Waaqayyoo isaaniif abdachiise yookiin immoo Yerusaalemii gadi hin bahina humnicha amma fudhatanitti jedheen santu dhufee isaanirra bu'ee inni sunis immoo afaan jaroota sanaa naannoo sanatti hin beekamne kan warra sanaa akka dubbatan godhee jechuudha. Suma kana hubadhaan. Abdiin asirra jirta. Abdiin muteef. All right. Gooftaan sanaa eebbisuu amma wanno waa goonu isin hundumtuu amma waaqa isin gargaaribsuu yaaltanii amma immoo akkam goona yaada boqonnaa lama lakkoofsa tokko amma horii gidduu jiru kan kennaa naasoo irratti namni dabalata qabu jira. Waa'ee bu'aa hafuura qulqulluu ilaalchisee Pheenxeqoostee ilaalchisee akkaataa ittiin hafuurri qulqulluun bu'ee ilaalchisee gaaffii yeroo darbe hin qabne inni haasofne ilaalchisee keessumattuu cuuphaa fi guutamuu yeroo achi keessa jira. Isa ilaalchisee namni qabdan namni yaada dabalataa yookiin itti dabaltan qabdan yookiin irraa hir'iftan. Yookiin immoo namni isin tokko kootii dursa yaadatti dabaltanii booda wannoo gettu yommuu ta'e immoo yaada jettee moo maali? Waa dubbachuuf ka'e wanti jechuu dabaluu barbaade ibsa nama biraa argadhe jechuudha. Waa'ee iddoo bu'aa hafuura qulqulluu kana wal qabatee yeroo darbe gaaffii kaasnee wangeela Maatewos keessatti ibidda hafuura qulqulluudhaan isin cuuba jedhee barreeffamee jira jechuudha. Ibidda hafuura qulqulluu kan jedhu kun maalinni gaafa hafuura qulqulluu mul'atoo hafuura qulqulluu qofa mul'atu kan jedhuuti gaaffii keenya akkasumatti fakkaatan dogongoruu baadhee eega sana gaaffii akkasii halluu footoo taane nama gaafadhee ibsan argadhee kanan isin qoodachuudha. Aniftaa kana keessatti akka ibsanaa kennanitti ibidda hafuura qulqulluu kan jedhu sun nuti akka waldaa kiristaanatti bishaan qofa cubuu dandeenya ga'ee biraa hin qabnu
Garuu yaani kun gocha namaati. Yohaannis immoo bishaaniin cuubee akka isaan yaada garaa geeddaratan godhee abdii isa dhufu sanaaf qopheesse. Yesuus Kiristoos garuu ibidda hafuuraan isin cuuba kan jedhu suni yeroo hafuura qulqulluun mul'ate sun isa amma dubbisne kana jechuudha. Wanta akka barbada ibiddaa fakkaatudha. Miti reesirra yoon dogongoruu baadhee akka jedhanitti fakkaatee ibsinaaf kenname sunis yeroo hafuurri qulqulluun mul'atu sun kan dhufne hafuura qulqulluudha. Garuu ibiddaan mul'ate wanta ibidda fakkaatutu dhufee arraba isaaniirra buufate. Yeroo isa argan hundumti isaaniiyyuu humnaan guutamanii hafuurri qulqulluun isaan guutee afaan nuufta sana dubbachuu jalqabanii. Kanaaf hafuurri qulqulluunii fi abiddi jedhu sun hafuuruma qulqulluutu abidda of keessaa qaba. Yeroo seexana baasu seexanni yeroo hiitee baatu nan gubadhee hafuura waaqayyo na gubee jedha. Hafuurichi ibidda of keessaa qaba. Kan jedhuun ibsinaaf kenname yaada kusin biratti maal akka fakkaatu kan Gooftaan sin eebbisu yaada dabalataa yookiin immoo yaada mormii yookiin immoo yaada sirreeffamaa yookiin immoo gaaffii yoo qabaattan tokko amma afurii yoo ta'u baate kan waan irra darbinaa jechuudha. Okay. Yaada qabdu yaada gaaffii waan sii galee maaltu sii galee waa'ee hafuura qulqulluu dhufatti wanti qabatteeru waan ta'eef. Saniiru waan jiru. Akka isaan ibsanitti qabattee maatii duraan kan qabatteertu akka. Lakkoofsikiiti sagalee kee akka kiliiru waanii dhaga'anitti taate. Jechuun kutaa kana keessatti ayyaana guyyaa 50ffaa sanarratti abdachiifamaniiru jalqabumayyuudhaan gahee isaan qaban immoo eeguudha. Isa abdachiifame sana eeguudha, guyyaa isaa eeguudha. Ergi isaanis walitti qabamanii bakka tokkotti walitti qabamanii eeganii hafuurichis akkuma abdachiifame isaanirraa buufate yeroo sanatti akkuma ibsamee hundi isaanii afaan garaa garaa akkuma isaanii kennametti dubbatanii waanuma abdachiifame waanuma jalqaba abdachiifame Yesuus Kiristoos inni isaan bira ture hafuura koo isiniifin erga jedhee isaan abdachiise sana isa abdachiifame sana raawwate jechuudha. Inni immoo dhufee waan sila akkaataa gochuu barbaade taasisee waan addaa kanarratti qabu hin jiru. Wanti jalqaba isaan abdachiifame raawwachuu isaati wanti keessatti hubadhu jechuudha. Akka kutaa kanaatti hafuura hin cuubaman guutamanii. Isaanii hin guutaman malee hafuura hin guutaman jedhamitiire hafuurri isaanirra buufatee yeroo isaanirra buufatu isaanis hafuurichaan guutamanii akkuma barreeffamee jiru kanatti akkas ta'e jechuudha. Cuuphamuu isaanii yoo nafee yeroo darbee hin cuuphamtu jedhanii darbe waan ta'eef cuuphamuun isaanii dura guutamu immoo guutamanii cuuphamu immoo cuuphamuu nafeetuma hin guutaman jedhamee naannoo hidheettee jechuun inni akka jirutti jira. Fakkeenyaaf jechuun akka yaada nuyi ibsaa turreetti namni hafuuraan gaafuma sila harka isaa ol kaasuu amanuu gaafa suma cuuphame akka kootti ani yaada koo yeroon ibsu jarri kun hirrina qabu. Yesuus wajjiniin adeeman malee isa duukaa bu'an malee hirrina qabu jechuudha. Guutamuun jireenya jiraatan keessatti guyyaa guyyaatti waan raawwatamudha jechuudha. Garuu cuuphamuun gaafuma harka ol kaasnu itti waamamne irra jechuudha. Bakka itti waamama keenya nurra jira cuuphamne irra jechuudha. Garuu guutamuun immoo ammuma ayyaana Waaqayyoo keessatti guddachaa deemnu hafuurri Waaqayyoo nu keessatti hojii isaa bal'isaa
waan silaa yaade hojii isaallee akka hojjennu humna nuu ta'ee jabina nuti ittiin baanee hojii isaa hojjennu sana amma nuu baay'isu jechuudha guutamuu jechuudha akka naa galutti. Jarri kunis as keessatti immoo taa'anii eeggatanii hafuurichi dhufeef hin guutamanii erga gaafa guutamanii ba'anii sagalee waaqayyoo dubbachuu sagalee waaqayyoo ija jabinaan lallabuu jalqaban jechuudha. Kun bu'aa guutamuuti jechuudha. Guutamuun dhufu jechuudha. Akka naa galetti kanaaf hin guutamanii jedhanii cuuphamuun isaanii akkuma jalqaba jirutti jira. Inni waan badee miti. Cuuphamuun guutamuu dursaa cuuphamuu irraa guutamuun dhufaa jedhu qabachuudhaan akka yaada kootti eebbifama. Okay, gooftaan sinaa eebbisuu eebbifamaa. Namni yaada dabalataa qabu yookiin gaaffii qabu yoo jiraate yoo ta'u baate immoo irra darbinaa jechuudha. Isinii liqimfamee gaaffii yaada dabalataa. Peenxaqoosxee jechuun maal jechuudha? Ayyaana guyyaa 50. Amma pheenxee yeroo hi'an baay'ee namoonni na tajaajilanii pheenxeen kunoo pheenxaqoosxee irraa dhufee jechuudha keessan ta'eef pheenxaqoosxeen kakuu moo fadhamoo kakuu haaraadha? Kakuu moofaa keessatti jira. Kanaafuu pheenxaqoosxeen gaaf sana jalqabame moo ergamoota boqonnaa lamatti jalqabame? Suuraa akka jirutti ibsameera yeroo ayyaanichi akkas ayyaanni Pheenxaqoosxee jedhamee beekamu yommuu ga'eedha. Yaani gaafa yaada kanarraa hubannu durallee akka jirutti ibsama. Yommuu ga'e duras ture jechuudha. Ayyaanni kun Pheenxaqoosxee jechuun guyyaa 50ffaa dha. Guyyaa torba si'a torba meeqa? 49. Faasikaan ba'ee gaafa guyyaa 50ffaatti. Okay, faasikaan ba'ee gaafa guyyaa 50ffaa. Torban tokko si'a torbaa. Guyyaa torba si'a torba yookiin torban si'a torba 49 ta'a kana booda guyyaa 50ffaa ta'a. Garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee ol fudhatamee guyyaa meeqaffaa? Guyyaa 10. Guyyaa 10. Okay, guyyaa 50ffaa sanatti maal hojjetu? Maal godhu? Warri Hibroota qamadii itti galfatanii jedha akkan odeeffannoo dhageesse. Yeroo itti qamadii itti galfatanii. Qamadii itti galfatanii, okay. Ayyaana du'aa ka'uu booddee. Qamadii Du'aa ka'uu booddee immoo. Guyyumsaan sassaabamee dhuma. Akkasitti nagee garuu akkasittiin qonnaa tokko keessatti illee qochaa turre. Okay. So leewwata boqonnaa 23 waan xiqqoo ishaalaallu yoo achiirra ta'e asirratti leewwata boqonnaa 23 akka jiru ilaalla. Leewwata boqonnaa 23 irratti waan xiqqoo wayii waan kaa'e yoo jiraate. Sababni isaa yoo beezii isaa beekne gaariidha. Amma fakkeenyaaf gaafti gooftaan du'aatti ka'e guyyaan isaa maal inni iyyuu? Ayyaanni yeroo sana ture yeroo maanni? Faasikaa gooftatu dhaabe moo durattuma ture? Ayyaana Maatinaa ture. Ayyaana Maatinaa haa ta'u faasikaa duratti ture moo gooftatu dhaabe? Faasikaan duruma ture malee. Gooftaan hoo maal dhaabe irratti dhaqee? Kakuu haaraadhaan. Ayyaana faasigaa keeyyan fidan jechuun kakuu haaraa kakuu moofaa keessatti jira ka faasigaan. Faasigaa dhaabeera. Kanaafuu faasikaa dhaabe moo faasikaa irratti ayyaana biraa dhaabee ture gaafsa? Irbaata qulqulluu dhaabe. Ammas immoo guyyaa 50ffaa irratti hafuura qulqulluu guyyaa cuuphaa hafuura qulqulluu sana dhaabee jechuudha. Wantoota kakuu moofaa sanaa kakuu haaraa wajjin wal bukkee qabne yoo beekne gaariidha isuma jedhuudha fi ayyaana guyyaa sanbataatti
itti aanu guyyaa bissii kennaa sochoofamu fiddan sanaa jalqabdanii torban torba jedha. Torban torba jechuun meeqa? Guyyaa 49 jechuudha. Guutuu lakkaa'a. Amma guyyaa isa sanbata torbaffaatti aanutti guyyaa 50 lakkaa'a. Yommus midhaan isa haaraa keessaa kennaa midhaanii ana Waaqayyoof dhiyeessaa jedha. So isatti fufaa dubbisaa. Guyyicha sana qamadii haammatu otoo hin ta'in guyyaatti midhaan hangafti isaaniitti ga'e yookiin midhaan isa haaraa argatan keessaa qarana bakka yeroon isaa yerootti qamadiiti yeroo makarriiti. Kanaafuu isa dura ga'e Waaqayyoof kennina jedhanii Waaqayyoof hundatti onnoo godhanii aarsaa guyyaa 50ffaa jechuun isicha jechuudha malee guyyaatti qamadii sassaabbatan bichaas miti jechuudha. Dabasa naguma. Alright, okay. Kana booda amma akkaataa bu'uu hafuura qulqulluu yeroo darbe baay'ee waan gaafii qabaataniif ani misiroomaa asirra turan ta'ee bakka namni hundumtuu galee fi qaban ta'e bira darbina. Kana booda amma sammuu keessan keessatti otoo macaafa qulqulluun dubbisii yaadan kan qabattanii hafuurri qulqulluun bu'uutti jira. Isaan hafuura qulqulluu bu'anii otoo hin ta'in ayyaanatu jira inni dhaqanii walitti qabamanii. So hafuurri qulqulluun akka bu'u tarii hin bu'a jedhame garuu oolatu gaditti bu'aa sangaaduu gaditti bu'aa bakkaatti bu'aa waan beekan hin qaban. So hafuurri qulqulluun hin bu'aa malee akkaataatti hin bu'u waan beekan hin qaban garuu mana keessatti walitti qabamanii jiru akka kutaa kanaatti. Manatti walitti qabamanii jiran sana dingata akka bubbee tokko jechaa dhufeera. Isaan meebii bubbee tubbisaa jedha jechuudha. Amma Luqaas otoo dhaggeeffadhu barreessi'anii bubbee tubbisaa jedha hafuura qulqulluun beeku waan ta'e waan fakkaata. Inni Yohaannis barreesse gugeetu irra bu'ee jedha. Meebii dhuguma gugeen irra bu'uu dhiisuu dandeessi. Garuu gugeetu irra bu'ee jedha. Inni kun immoo uursatu waaqarraa dhufe akka bubbee jedha. Kana booda bubbeen sun mana isaaniitti bu'ee mana isaanii guutee jedha. Kana jechuun jaroonni keessa jiru liqinfamanii jechuudha. Mana isaan keessa guutan sana keessaa hundinuu iddoo tokkotti walitti qabamanii turanii kan jedhu namoota warra namanne dabalatamoo warra amanan qofa. Amantoota guddaa yaada. Yeroo darbe nama 120 turanii bitiree walitti qabamanii kan jiran Yerusaalem keessatti isaan ta'uu danda'a amantoota. Kanaaf namoota warra namanne hin dabalatu jechuudha warra amanan sana malee. No, warri biyyoota garaagaraatii dhufan jiru kaas keessa immoo guyyaa ayyaana waan ta'eef nuuf dhuqa waan ta'eef. Mana keessa kan jiran. Mana keessa kan jiran amantoota jedhee yaada. Okay, jedha isin kana booddee yeroo duraa bubbee ture uursaa ture sagalee qabaa jechuudha uursaa jechuun jaljeetuma lafaa ka'ee miti. Bubbee ture bubbeetu bubbisaa jechuudha. Amma immoo inda mana galee immoo maal ta'e? Waan akka abiddaadhaan ture. Barbadaa otoo hin ta'in. Arraba ibidda. Arraba ibidda arraba qaba akkam jechuudha arraba ibiddaa jechuudha. Laboobba. Akka waan laboo buusaa. Ibiddi lab jedhe. Yookiin waan akka qaanqee fakkaatu jechuudha. Akka bilij waan jiru wayiitti arge malee ibiddaa miti namichi kan arge. Waan akka jedhe hin fakkaata jechuudha. Waan akka gugee jedhe malee gugee dura taa'ee hin jenne akkasitti yoo barreeffame sirrii miti. Waan akka abiddaati. Kana jechuun namichi ennaa laalu abidda fakkaata jechuudha. Sababii gubee faasaanii I don't know. Okay, so sana booddee wanta akka arraba ibiddaa suni faffaca'ee yookiin immoo maal ta'ee jedhaa. Bisu hin dhaga'ame jedhaa manicha keessa jiran sana guutee arraba ibiddaa kan fakkaatan isaanitti mul'atanii jedha. Sana booda ija isaanii fuulduratti arraba ibiddaatti fakkaata jechuudha. Bilij itti jedha. Amma namichi kun akka sardi faarsaniitti barreesse isaanitti jedhe anatti mul'atanii hin jenne. Isaanitti mul'atanii maal fakkaata Pheexroos jedhaa arraba ibiddaa wayiitti fakkaate qaanqee fuuldura faca'ee jechuudha tilmaaman akka nuti jennutti. Kana booddee arraba sana gargar tatamsa'anii immoo arraba tokko tokko isaanirra taa'anii jedha. Kana booddee irra taa'anii miti irra taa'anii mataa irra taa'anii miila irra taa'anii waan beeknu qabnu garuu itti faca'anii hunduma isaa irra taa'anii arrabni ibiddaa sun irra taa'anii booddee hundumti isaanii hafuura qulqulluudhaan maal ta'an jedha. Guutamanii jedha guutamanii jedha. Hafuura qulqulluudhaan guutamanii jedha. Gaafa guutamanii hafuurri qulqulluun suni akkaataa dubbachuun isaaniif ta'utti kenne jechuudha. Kana booda hafuura qulqulluudhaan guutamee inni tokko waan ta'e dubbate inni tokko afaan tokko dubbate inni tokko afaan tokko dubbate afaan tokko afaan biraa dubbate akkas walumaa gala afaan isaan dubbatan meebii
afaan isaanii qofa miti jechuudha. Afaan nama kan biraallee dubbatan jechuudha. Afaan iddoo sanatti barreeffame hiikaa barbaachisa jettanii yaaddu yeroo namni Phaawulos jedha. Phaawulos yeroo namni dubbatu haa hiikuu fi jedha iddoo tokkotti. Hiikaa barbaachisa jettanii yaaddu iddoo sanatti. Hundumtuu afaan ofii isaanii dhaga'u waan ta'eef eenyu tarii. Phaawulos kan jedhe afaan haaraadha miti. Kunis moo falaale? Laa. Afaan kuni afaan biyyicha sanaati ka. Malee afaan haaraa miti ka. Afaan biyyicha naannoo namoonni sun itti argamaniiti malee afaan haaraa namni hiiku yoo jiraate malee hin dubbatin jedhe Phaawulos yookiin immoo afaan haaraa dubbachuu caalaa immoo wanta Waaqayyo isatti mul'ise dubbachuu wayyaa jedha. Isa sana Waaqayyo wajjin ofiisaa cimsuudhaaf dubbataa. Garuu kun immoo isiin afaanota naannoo sana yookiin mandaroota sana keessa jiranidha malee isa kana miti jedhee yaada. So namni tokko Afaan garabraa. namni Oromoon tokko afaan Amaariffaa hin danda'in yoo afaan Oromoo muudame Amaariffaa danda'e kennaa afaan haaraa qaba jennee hin jennu. Ani akkanaa galutti afaan haaraa kan jennu kun afaan Waaqayyoo namni sun qofti beekudha. Ani akkan ergaa Phaawulos keessaa hubadhu. Namni sunii fi Waaqayyo qofti kan walii galanii garuu immoo namni hafuurri beeku isaaf iyyame hafuura afaan sana hiikuu kan danda'u. Afaan jarreen dubbatan kun immoo afaan biyyicha sana keessatti biyya garaagaraa keessa jiru. Akkuma biyyoota tarreessu kan garuu hundi isaaniitu immoo inni akka fakkeenyaatti Oromoo ta'e. Waldaattuun nutti dhageenya ijaartii yoo kan biyya kana tajaajila ta'e. Dhageessanii ijaartii. Haa ta'u akka. Okay. Phaawulos yeroo jedhu hirphataan girgiddaatti hirkatee jedha. Phaawulos yeroo jedhu fakkeenyaaf waa'ee jaalalaa kaasee Phaawulos innaa ta'u ani afaan bakka duwwaa qabaadhee yoon jaalala of keessaa qabaachuu baadhee afaan haaraa jedha iddoo sanatti. Akka dibbee kililchuuti jiru. Afaan maalii jedha? Afaan garaagaraa. Afaan ergamoonni dubbatan dubbadhee. Afaan ergamoonni dubbatan jedha malee afaan haaraa hin jedhu. Afaan ergamoonni dubbatan dubbadhee jedha. Kanaaf afaan ergamoonni dubbatan jira, afaan namni dubbatus jira jechuudha. Amma garuu iddoo kanatti afaan sun hafuura qulqulluu isaanii kennimoo hin beeku afaan sana. Hafuura kenna. Edda kenne akkamitti kennaadha jechuudha dadhabne. Hin kenne jechuun kan isaanii miti hin baranne miti jechuun waan ittiin amansiisan yoo qabaattan ani namoota akkanaa waan hin beeku waan jedhe namoota akkanaa namoota noormaalii qabatamaa biyya lafaatti afaan otoo hin beekin garuu yeroo hafuuraan guutaman yeroo kadhatan afaan biraatiin kadhatanii mucaan maal of jajjii naman jiru nan beekaa jechuudha. Isinis hin beektu yoo ta'e waan akkasii iddoo kanatti kennaadha jedha. Hafuura qulqulluu isaa irra bu'ee hin kenneefi inni tokko girii keenyaa dubbataa inni tokko arabinyaa dubbataa inni tokko akkas dubbataa jedha. Kanattuudha jarri kan dinqisiifatan miti. Afaan ergamoonni dubbatan akkuma Phaawulos jedhe jiraachuu mala. Isa ergamoonni dubbatan sana namni hiikuu hin danda'u akkuma sana afaan yoo hiike malee. Garuu isa kana foonumaan hiikuu hin danda'an. Namni afaan Oromoo hin beekne tokko faranjiin dhufee afaan haaraa afaan Oromootiin haa ta'e yoo ta'e hiikuus hin barbaachisu kenni hiikuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf hiikuu hin barbaachifne namoonni hundumtuu kan isaan jedhan nuti hundumtuu afaan nuti dhageenyuun afaan keenyan nutti haasa'u. Jarri kun galiilota. Galiilota jechuun afaan maalii beeku jechuudha? Afaan garaagaraa. Galiilota jechuun afaan dhaabbataa qabu siree. Afaan dhaabbataa yookiin Ibraayistii yookiin immoo meebii afaan warra Yihuudootaa qabaachuu danda'u jechuudha galiilota jechuun. Okay. Gaaffii yookiin yaada namni qabu. Gaaffii namni qabu jarri kuni afaan garaagaraa dubbatan gaafa dubbannu afaan haaraa dubbatan jennamoo afaan haaraadha jechuun afaan kun biyya kan biraatti beekamaadha. Afaan biyya biraa dubbatan jennaree gaafa fudhannu. Macaan qulqulluun maal jedha? Afaan garaagaraa. Afaan garaagaraa jechuun
muleen afaan tokko dubbatan afaan biraan dubbadhaa jechuudha. Anaaf afaan sun haaraadha moo moofadha? Haara. Inni muleen haa ta'u nan dhaga'amu hin dhaga'amu. If haaraadha tarii dhaga'uu baachuu dandeessa. Inni nan haa ta'u anaaf haaraadha. Inni muleen haa ta'u anaaf haaraadha. Gini immoo ani muleen kan haa ta'u nu garaagara. So afaan haaraa jechuun dirqama waaqarraa gadi bu'uu qaba afaan ergamoota ta'uu qaba haaroon iddoo kanatti afaan haaraa hin jiru afaan garaagaraa jedha. Afaan haaraa jechuun immoo akka tarmiidhuma afaan oromootti haaraa jechuun waan hin baratamne waan kana duraan hin beekne jechuudha. Gini an akka dhuunfaa kottu toona gaafatte afaan haaraa jechuun afaan an hin beekne bakka. Takkaa otoo amaariffaan dhageenye ta'e namni tokko dhufee afaan takkaan dhageenye wayii ilaala amma hindii yoo haasaan nan beekan akka hindii ta'e gini wayii kaasaan hin beeku. Araba yoo ta'e numa hin beeku. Gini afaan takkaan dhageenye lafarratti otoo dhageessanii wajjin kadhachaa otoo jirtanu. Otoo dhageessanii afaan haaraa haasaa jettanii yaaddu moo afaan hindii haasaa jettanii yaaddu. Afaan haaraadha. Ani tilmaamni koo akkas akka foonitti hin jedhamanii iddoo itti baay'ee hin qabu. Yaada dabalataa yoo qabaattan yoo ta'u baate darbaa jira. Afaan haaraa yoo amma fakkeenya nagaa miti. Afaan haaraa akka iddoo kanaatti amma fakkeenyaa fi inni Phaawulos afaan ergamoonni dubbatanii dubbadheen jedhuu fi afaan inni kun adda adda jedhee yaada. Tokko lammaffaa lisaanuma fakkeenyaaf lisaana jennee nuti amma afaan Qorontos tokkoffaa boqonnaa 14 sanarratti inni waa'ee inni Phaawulos dubbatee fi inni hojii ergamootaa boqonnaa 2 kun garaagari jedheen fudha. Haa ta'u kennichi kan kenname hafuura qulqulluu biraatti amma akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti afaan garaagaraa dubbachuu jalqabaniidha. Akka hafuurri qulqulluun akka hafuurri dubbachuu isaaniif kennetti gaafa jedhu afaan garaagaraa haa ta'u afaan lafarraati. Afaan lafarraati achitti kan isaan haasa'an. Garuu eenyutu isaan dubbisee hafuuratti isaan dubbise hafuura qulqulluutti isaan dubbise hafuura qulqulluun guutamanii dubbatanii. Amma tarii afaan lafarraa gaafa jennu afaan ta'ee afaan yeroo sana iddoo sanatti beekamudha. Afaan garaagaraa jira biyya garaagaraa jira waan ta'eef afaan iddoo garaagaraatti beekamu. Afaan garaagaraa dubbatanii hundi isaanii afaan garaagaraa dubbatanii afaan garaagaraa waan dubbataniif akkuma amma jedhame isaaniif haaraa ta'uu danda'a. Namoota tokko tokko haaraa ta'uu danda'a. Isadha kun kallattii kanaan kallattii afaanuma isa lafarraa yoo ta'u afaan haaraan nuti amma inni Phaawulos hafuura qulqulluu irraa fudhatamee lisaana nuti jennu kun immoo addadha. Amma lisaana kana hiikuudhaaf haa kadhatu. Hiikaasaas namni hafuuricha argatu afaan haaraa sana argatu hiikaasaas akka argatu haa kadhatu jedha Phaawulos. Kun inni kun qofaadha. Fakkeenyaaf lisaana isa nuti jennu kana hiikaasaa argachuudhaaf haa kadhatu namni sana guutamuu jedha. Kanaaf garaagarummaan isaanii wantoota kanadha. Garuu lachuu hafuura qulqulluu irraa kenname garaagara immoo garaagara inni sun afaan lafarraati. Kun immoo afaan isaan nuti amma lisaana jennu. Lisaana kana namni hundi hin dubbatu. Lisaana jennee beeknu. Afaan haaraa isaan lisaana jennu kana namni hunda dubbatan jennus hundatti hiikan jennus. Na hiikaa isaan kennaa. Kan kennameeftu jira akka Phaawulos dubbatutti akkasitti nu badha. Gooftaan sinaa eebbisu barsiisaa. Yaadni wal isin jalaadha waan gaafii ta'e jira. Wal isin hin galle. Yookiin kan itti dabaltan kun hafuun qabu hubachuu qabdu kan jettan. Okay, gooftaan sinaa eebbisu lakkoofsa 5 amma 13 gadi kan jiru. Yihudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan saba lafarraa hundumaa keessaas kan dhufanii jedha. Garuu asirratti dubbisuu dhaqeetan na jalaa dubbattanii dhiifama qaba. Fakkeenyaaf
Maarqos boqonnaa 16 keessatti akkasii lakkoofsa 17tti warri anatti amanan biratti milikkitoonni kun hin argamu. Warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu, afaanota haaraas hin dubbatu jedhe. Namoonni baay'ee yeroo lallabanii namni afaan haaraa hin dubbanne sirrii miti yeroon itti jedhanillee jiru jechuudha. Tajaajilaa tokkorraa kan afaan haaraa inni jedhamu kun isa kamiidha? Isa amma ergamoonni argatan kanaadha moo kamiidha jechuu barbaadetan? Maaliif amma yeroo baay'ee lallabamu keessatti tajaajiltoonni yeroo baay'ee yeroo tajaajilamnu namoonni afaan haaraa dubbatan suni yookiin immoo afaan isaa amma lisaanii jennu kana dubbatanii akkuma waan raajii intii tokkotti lakkaa'amaa jechuudha. Garuu namoota wangeela lallabanii badaa isaa miti jechuudha. Namni tokko afaan haaraa dubbata jennaan karaa raajiitti bakka namni sun raajiidha jedhanii yeroo itti fudhatanii jira jechuudha. Maqaa akkasiiti kan kennamaa jira sababuma afaan haaraa dubbateef jechuudha. Yeroo afaan haaraa dubbachaa mootiin warroonni waan biraa keessa oolan immoo baay'ee isaa hin argina jechuudha. Isa kana akkamitti fudhannan? Afaan haaraan kun isa kamiidha? Amma fakkeenyaaf kan Maarqos keessatti barreeffamee jiru kana jechuu barbaade. Understanding nagootanii? Anu badheera sorry na eegaa jirtu ani na eegaa jirtutti yaa namoonni yaadatti kennuu dandeessan barbaaddan waldaa warra muleetii moo kamii fuulwangeelii moo kan ta'e duratti hafuura qulqulluu yoo afaan haaraa dubbachuu baatte tajaajilatti hin dabalamu. Ammallee waan jedhan ashaala. Nama yaada dabalataatti kenna. Ana asirratti yaada afaan teenyatti kanarratti inni Luqaasirra jiru inni Phaawulos jedhe sun tokko jedhee yaada. Afaan haaraan jedhe sunni inni kan ergamoota yoo ta'an bartoonni jarreen amantoonni achitti walitti qabamanii gaafa guyyaa 50ffaa kun garuu isarraa adda. Inni Luqaasirratti milikiin kun isaan biratti hin argama jedhe kunii fi inni Phaawulos jedhe kun tokko. Akkuma sirna dubbanne afaan haaraa dubbachuu Waaqayyo wajjin akka Phaawulos ergaa isaa keessatti dubbatetti namni sunii fi Waaqayyo wajjin dhuunfatti haasa'uudha. Tarii kadhachuu danda'a, icciitti himachuu danda'a hin beeknu. Garuu afaan haaraa dubbachuun raajii dubbachuu ta'uu danda'a ta'uu dhiisuu danda'a. Kan raajii afaan haaraadhaan dubbatu jira. Kan immoo zim jedhee ofuma dhuunfaa isaatiif kadhatu jira. Akkuma Phaawulos jedhee nuuf cimsaa'edha. Inni raajii dubbatu immoo waldaa cimsaa'edha. Kanaaf garuu raajii afaan haaraa dubbachuun paasterii ta'uu miti, afaan haaraa dubbachuun raajii ta'uu miti. Garuu kun immoo kennaa hafuura qulqulluutu, hojii hafuura qulqulluutu waan ta'eef keessas immoo gallee kuni sana kuni kana jedhee ana tokkotti murteessuu hin danda'u. Sababni isaa hojichi hojii hafuura qulqulluuti waan ta'eef ana akkasitti naagala. Raajii dubbachuutu waldaa cimsa moo hafuura qulqulluu afaan haaraa dubbachuu waldaa cimsa? Raajii dubbachuutu waldaa cimsa. Namni jedhee Phaawulos akka ergaa isaa keessatti. Kanaafuu kamtu caala jechuudha. Afaan haaraa dubbachuu moo raajii dubbachuu? Samtu caala. Inni afaan haaraa dubbatu sun of cimsaa'edha. Inni of cimse waldaadhaa waan inni wayyan qabu. Kanaaf raajii dubbachuu caala jechuun raajii namni hundumti raajii hin dubbatu. Namni hundumti afaan haaraa hin dubbatu. Milikkitoonni kun hin argamu kan jedhe nama amane biratti milikkita kanatu argama. Garuu namni amane hundumtu afaan haaraa dubbachuu qaba jechuun jechuudha. Namni afaan haaraa dubbatu kun milikkita amantootaati. Amma fakkeenyaaf waan ta'e amma milikkita ati araba kan dubbattu. Araba irraa dhufte jedheetu wanti beekaa jechuudha. Waanuma araba dubbattu. Yoo araba irraa dhuftee araba dubbachuus baattee ingiliffa dubbatte ati garuu arabuma irraa dhufte. Akkuma kana jechuudha. Amanaadhuma afaan haaraan dubbattu. Afaan haaraa yoo dubbatte gaariidha. Amanaadha eensi beeka. Kennaadha inni kun. Kennaa waan ta'eef firiidha. Bilisa. Jireenya miti kennaadha. Mootummaa Waaqayyoo sin galchus sin hanqisus. Phaawulos already duraan sitti meena miti. Phaawulos already jedhee. Afaan ishiin biyya lafaa homaa miti. Amaariffa dubbachuun homaa miti. Afaan haaraa Waaqayyo naa kennee Amaariffa yoo dubbadhe homaa miti. Ingiliffa yoo dubbadhe homaa miti. Garuu afaan ergamootayyuu kamtu caala? Afaan haaraa ishee biyya lafaa immoo kan ergamoota wayya? Kan ergamoota. Kan ergamootaati. Inni kan ergamootayyuu dubbadhee jaalala hin qabu ta'uu danda'a. Kana jechuun jaalalli waan hundumaadha. Jireenya bara baraan qabu garuu afaan haaraa dubbachuu hin danda'a jechuudha.
jaalala hin qabaanne ta'an jireenya bara baraa isaan fidan. Gin jireenya otoo hin qabaatin jaalala otoo hin qabaatin afaan haaraa dubbachuu nan danda'a. Kanaaf kan Phaawulos jedhu jaalala wayyaa jedhamu afaan haaraa dubbachuu wayyaa. Jaalala wayyaa. Jaalala wayyaa. Kanaaf jaalala qabaadhee afaan haaraa dubbachuu hin dandeenye yoo ta'e namaan haaraa jechuudha. Amantoota bira milikinni kun hin jira. Kan kennameef amantoota itti fayyadamuuf dhiisuun gahee keenya jechuudha. Yoo nuu kenname naa kenname yoo naan kennamne maa. Akka kutaa kanaatti garuu hunduma isaaniitiif kenname akka bara kanaatti maaliif hundumaan kennamuu dide? Moo rakkoo mataa kootiti? Fakkeenyaaf mul'een afaan haaraan mokkoraan garatti naannessan hin beeku. So akka bara kanaatti yeroo sanas tokkollee namni tokkollee namni afaan hin dubbanne hin jiru. Isaan hundumaa jira waan ta'eef macaafni qulqulluun. Garuu amma hin jiru namooti baay'eetu dubbata kanattuudha akkas ta'e miti akkas hin gaafii gaafattan kana kan ta'eef akkas namoonni afaan haaraan dubbatan gara sanatti bara hin dubbanne gara kana kan ta'e. Gina afaan haaraan maaliif nama hundumaa kennamuu dideema? Akkaataa amantii abbaa ta'ee yaadaan. Malee nama hundaafuu kennameera jechuudha. Jechuun hafuurri qulqulluun nama hunduma keessa jira. Akka namni kadhatetti karaa ittiin barbaadan keessan ergaa isa dabarfata miti ree. So hafuurri qulqulluun abbaa fedha qaba yookaan immoo kadhateera yoo ta'e waaqayyo jaalannaan hin kennaaf namni barbaade haa kadhatudha miti ree. Waaqayyo jibbuu danda'a. Afaan haaraa akkana hin dubbanne jibbuu danda'a. Waaqayyo hin jibbu yoo jaalatte waaqayyo si kenna yoo kadhatte si madaala yoo ta'e waaqayyo kennaa hundumaaf hin kenna. Kanaafis naagaa. Kanaafuu kennaa hundumaaf hin kenna dandeettii keenya kadhannaa keenya amantii keenya waccaaleedha yaanni. Kana akkasitti naagaa yaa. Gooftaan sin eebbisu kan biraa. Okay. Right. Waa'ee afaan haaraa irra egaa tarii warri afaan haaraa dubbatanii gammadanii warri hin dubbanne gammadanii waan dhiistanii qabdu. Egaa yeroo baruma keenya kana dhuguma afaan haaraan dubbatne ta'a. Ati amantii miti. Indee waan barbaadde taata hafuurri qulqulluu si keessa hin jiru taate hojii cubbuu garaagaraatti kufuu dandeessa. Akka hin kufneef afaan guutamuu isuma sirri. Indee yaanni cubbuu hojjedhu si akka cubbuu hojjenne kan si qabu garuu hafuura sanadha. Kanaaf dirqama afaan haaraa dubbachuu qabda kan jedhan jira jechuudha. Egaa inni kun hubannoo akka kootti akka nu badheetti hubannoo dogoggoraa ta'edha. Namni waan afaan haaraa dubbateef cubbuu irraa gora yookiin immoo afaan haaraa dubbachuu dhiisee waan cubbuu. Inni gooftaa Yesuus warra anatti amanan biratti milikkitoonni kun mul'atu jedhesi Qorontoos 1:14 kaasee wal erga innumtuu jechuudha dhimmoota hafuura kanaaf. Kennaa hafuuraa immoo Phaawulos hin dubbatu. Nama hundumaatu afaan haaraa dubbata. Nama hundumaatu immoo hiikaa. Nama hundumaatu immoo barsiisaadha. Nama hundumaatu immoo wangeela lallabaa wantoonni jedhee Phaawulos haasa'ee jira jechuudha. Kennaadha. Kennaadha. Maaliif isa tokkoof jedha. Afaan haaraa dubbachuu kennameedha. Isa tokkoof immoo afaanuma haaraa sana hiikuu kennameedha. Eenyu biraa kenname hundumti isaa immoo hafuura qulqulluu biraa kennameedha. Kanaaf kennaan hundumtuu hafuura qulqulluu biraa dhufa garuu kennaa garaagaraa kennama. Anaaf dubbachuu kenname tarii. Abdiif immoo hiikuu kenname. Ani waan hin dubbadde abdii waan dubbachuu dhiiseef garuu hafuura qulqulluu waan dhabe miti. Akka ilaalcha kootti jechuudha. Tokko lammaffaa akka bara kanaatti immoo fakkeenyaaf amantii isaanii guutuudha. Jireenya isaanii keessa hafuura qulqulluun jira. Afaan haaraan waan dubbatan. Kun amma amantii waan dhaban yookiin waan ta'e waan wittisanii hafuura qulqulluu afaan haaraa dubbachuun qaba jedhanii baraatanii kadhataniif argatanii yookiin immoo waan kadhachuu dhiisanii yookiin wanni jedhaniif dhaban miti. In kenna namoota akkasitti naaffaadhaan baraatanii afaan haaraa argachuun qaba jedhanii
holqatti galanii amma mataan isaanii dhagaatti bubbu'ee dhiigu dirateetti kan deemanii argatan jira. Isuma sirrii nan beeka waan ta'eef. Egaa isa kana waan ulfaatu baga kenneef baga hinaafanis isinis warri hin qabne hinaafaa hin argattu garuu akkasin jedhan. Malee amantii jechuun amantii achirratti amantii qabaachuu yookiin immoo wanta irratti wantoota akkasii irratti hundaa'u jedheeni furdaa jechuun kennaadhuma. Haa ta'u gooftaan sana eebbisoo yaada kennaa namni deeggartan. Yaada barsiisaa namni deeggartan dafnee bira darbina waan ta'eef. Yaadu lama qofaa. Yaada barsiisaa nan deeggaraa maaliif jennaani dhuguma kennaa garaagaraatitu kennama waan ta'eef ani yeroo baay'ee yeroo jalqaba karaa amantaa kanaatti dhufu micoo tokko wajjin guruppii hidhannee waa'ee hafuura qulqulluu yookiin immoo afaan haaraa dubbachuu kana kadhachaa turre jechuudha. Deebisnee gaafa dhaqnee Qorontoosin immoo dubbisnu dhugumatti akka sanatti dhimminee isa sana kadhachuu dhiisne jechuudha. Maaliif jennaan yoo naa kenne hiikaa wajjin hin nuufaa kennu isa jedhutti deebine jechuudha. So maaliif kutaa sana keessatti yoo ofiisaa cimsa namni sun ofiisaa cimsa waldaa kiristaanaatti wanta waaqayyoo isatti mul'ise dubbachuu. Kanaaf tarii barsiisutu naaf kenname ta'a. Barsiisuu sana keessatti immoo afaan haaraan naaf hin kennamne ta'uu danda'a. Kennaan garaagaraa waan jiruuf jechuudha. So kanaaf amantii dhabina nama sanaatiif himiti jedheen murteessaa jechuudha. Afaan haaraa dubbachaa warroonni iddoo biraa oolan baay'ee isaa argaan jira. Beekas namoonni nani beeku jira. Garuu afaan haaraa dibbinni godhanii hin kadhatan afaan haaraan jechuudha. Gilimmoo hini oolman bakka biraa kan ta'e jechuudha. Isa kanatti nama dhufu. Naa kan walii galatti. Miyuutii godhadhu osoo hin beekin dubbatta boole. Gooftaan sana yoo misgaanaa fi muleen dubbachuu barbaadan carraan kennaaf yoo ta'u baate kana bira darbinaa. Ani waan jechuu barbaadu Waaqayyoon kennaa garaagaraa nama kennuu jaallatu galata isaa fudhatu. Qabaachuun gaariidha. Yoo hin qabnes ta'e immoo warra kennaa kana hin qabne irratti boonuun keenya gaarii miti. Ani waan tokko jechuu barbaadetanii innis wanta jechuu barbaade. Ani afaan haaraa akkuma namni kennaa faarfannaa, kennaa lallabaa, kennaa raajummaa, kennaa garaagaraa qabu sana namni kennaa afaan haaraa dubbachuu qabu akka kennaa tokko qabutti ilaala. Sana ta'ee otoo jiru waan jechuu barbaade yeroo tokko akkaataatti fayyadamaa afaan haaraa kana akka muuziqaa ce'umsaatti namni fayyadama. Yeroo baay'ee keessa jira isa dubbachuu barbaadeni kana gaafa hin jedhu macaafa qulqulluu lallabuudhaaf banatee ka'ee macaafa qulqulluu kutaarraa dubbisan amma gargaragashanii barbaadanitti jedhu. Deebi'ee faarfannaan ammachi kiiboordii kaafatanitti achi lisaana jedhu kadhannaa gaafa jalqaban amma yaadii namaa walitti sassaabamutti yoo ta'u akka muuziqaa ce'umsaatti namoonni yeroo isaan fayyadamantu jira. Daqiiqaa tokko lama wayii akka muuziqaa ce'umsaatti ani yaada kana guutummaatti waliin galu. Akka tasaalee namni nu keessa akkas godhu hin jira yoo ta'e asumarraan gaarii miti jechuu barbaadeetan. Dachaa'umatti walumaa gala isaanii isaa jira. An akka nu badhutti afaan haaraa keessa humna fayyisu wayiitu jira. Humna fayyisu wayii, humna diigu wayii, humna cabsu wayii, humna dhaabu wayiitu jira. Yerootti jedhamus qaba, yerootti dubbatamus qaba. Gaafan jedhu nan qabaadhumaaf waan jedhamutu hin ta'in hafuurri nama guutee waan nama jechisiisu natti fakkaata. Kan koo akkasidha. Kan nama hundumaa irratti akkas ta'e hin beeku garuu. Jira garuu yeroo hunda dubbadhu dangoodha. Gaafa achi guutee dhufu immoo waan hojjetu wayii qaba akkatti itti amanaan. Kanaaf walumaa gala utuu akkaataatti fayyadama keenyaa yoo barsiifnes fakkeenyaaf carraa namoota barsiisuu nuti yeroo argannu kennaa of danda'edha. Kennaa humna qabu akka faarfannaa, akka lallabaa, akka raajummaa kennaa of danda'udha waan ta'eef
akka muuziqaa ce'umsaatti akka ittiin fayyadamne jennee carraa argannutti yoo barsiifne gaariidha jechuun barbaada. Ulfaadhaa. Gooftaan sinaa eebbisu ergaa keessanitti isin dabarsineerra. Ulfaadhaa. Inni tokko kanaaf kan yeroo ammaa nama hundumaaf kennamuu didee otoo malee barbaachise. Kanaaf balbala cufi bayi. Balbala cufi bayi. Balbala cufi ishiidhaan cufi hin bayyane. Hafuura ammaatu nu qoraa jira. Sababiin macaafni qulqulluun iddoo kanatti akkas jedhuu fi nama hundumaaf kenname yeroo jedhu kennaadha. Karaa tokkoon kennaadha garuu karaa tokkoon immoo nama hundumaaf kenna. Importansii isaa ilaaluu qabna jechuudha. Maaliif kenname nama hundumaaf? Iddoo kanatti dhuguma isaan afaan haaraa nu keessa kaa'e jedhanii miti. Waa'ee afaan haaraa iyyuu hin beekan. Afaan haaraan dubbattu kan jedhus itti himamee waadaa wanti galameef iyyuu waan beekan miti. Isaan kan isaan beekan hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtudha. Hafuura qulqulluu battala isaan cuubetti ka'ee kennaa garaagaraa isaan kennee kennaa sana isaan keessa guutee humna qabaa bahee dubbatame. Malee isaan Ispaanishiin dubbadhaa, Xaaliyaanii akkasiin dubbadhaa jedhanii miti. Hafuuricha keessa guuteetu isaan dubbise akkas. Amma otoo afaan haaraa maaliif barbaadda siin jedhanii kaan seexana ittiin ifadhaa'edha. Kaan waan baay'ee jedha fedhiin garaagaraa. Aniyyuu amma afaan haaraa gaafa biqqinatti jedhu gaafan kadhachuu barbaadu maaliif akka kadhachuu barbaade too na gaafatanii wanti nan kadhachuu barbaade waan gaarii miti. Yeruma namoonni afaan haaraa kadhatan natti tolaaf kadhachuun afaan haaraa argachuu barbaadan. Gaheen sanarra kan caale ta'uu danda'a kun akka misgaanaan dubbate wanticha hafuuratu nama guutee nama dubbisa malee waan ittiin nagaa wal gaafatan miti. Yeroo itti afaan haaraan nagaa nama wal gaafatan fa'i tureera na duratti. Haa akkam jirta waliin jechuu afaan haaraan. Haa shaalooma salaamaa leekkoo jedhaa jechuudha afaan haaraa. So wanta akka kanaa kun gaarii miti jechuudha. Afaan haaraa waan ta'eef itti qoofamuun irra hin jiru. Akkuma kennaa keenya gargar ta'e afaan haaraanis kan nama kaanii akkasii humna qabaa waan hojjetu qabaa keessumatti abbaa irratti waan baay'ee hojjetu qabaa jechuudha. Afaan haaraa jechuun immoo mistira keenyummaa kee waaqayyo wajjin kan itti haasoftu cubbuu haa ta'u gaarii galateeffannaa haa ta'u wanta afaan haaraa haasofte amma namni si ceepha'u hin jiru waan ati haasoftu hin beeku. Jechoota sirreessitee jechoota fooyyessitee waan tokko hunda'uun namni hundumtuu akka raajiitti ilaala afaan haaraa haasofte taanaan malee namni si ceepha'u hin jiru waan afaan haaraa haasofte. Gini jeequmsaaf itti fayyadamta taanaan shiggirii waldaatti nama keessatti uumuudhaaf an afaan haaraan qaba jettee namootatti agarsiifachuudhaaf ittiin nu jeeqxee nu rabbashuudhaaf waan akkasitti fayyadamtaa yoo ta'e gaarii miti. Kan ilbataa soorii kan misgaana dhaabattanii waan baay'ee babal'ifattanii ilaaluu dandeessu jechuudha yeroo haasoftanii. Yeroo akka kanaa immoo sodaattanii immoo akkasuma ilaalaa jettanii yeroo hafuurri immoo seetti dhufe sodaattanii ofitti qabdanii ukkaamsuu otoo hin ta'in hafuurri isin dubbachiifna waaqayyo waan dubbatuuf qabaa dubbachuu waan tokko keessa keessan isin dubbisiisu taanaan garuu dhiisuudha jechuudha. Immoo isin ennaan jedhu ani waan akka kennaa kana qabaachuu hin danda'a garuu amma ammaatti ittiin hojjedhee dubbadhee waan baay'ee hubannoo isaan qabneefi. Okay, inni itti waa'ee namootaati. Importansiin guddaan inni kutaa kanaa namni hundumtuu guutamuun irra jiraatee fi namoota biyya baay'eetu jira. Namoonni kun namoota xiqqoodha. Garuu kan jiran namoota biyya baay'eedhaa dhufanidha. Kanaafuu namoonni kun afaan haaraa garaagaraa dubbatanii waliin hin qaqqabsiisan yoo ta'e hafuurri qulqulluun isaan hin guutu yoo ta'e humna ittiin dubbatan hin qabanii dandeettii ittiin dubbatan hin qabanii afaanicha hin beekanii namoota amma kanaa bira gahuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf amma dhugaadhumatti hafuurri qulqulluun afaan haaraan ishee abbaadha cimsaa haa ta'u. Inni afaan haaraadhaan ergaa dabarsa yookiin waan akkasii ta'an immoo namoota kan biraa cimsaa jechuudha. Miti amma fakkeenyaaf namoonni kun namoota waan akkasii ta'an biyya iddoo akkasiitti dhufan hundumatti dubbatan afaan isaaniitiin isaan cimsa jechuudha. Isaan gargaara jechuudha gara waaqayyootti akka dhufu. Amma nuti afaan haaraa yennaa fudhannu nama gargaaruudhaaf waan nu fayyadu qaba yoo ta'e yookee waaqayyo nuu kenna. Nu cimsuuf yoo ta'e yookee waaqayyo nuu kenna. Garuu yeroo ammaatti barbaachisummaan kanaa maalidha? Barbaachisummaan waldaa kiristaanaa irratti akka jirutti gadi bu'ee afaan haaraa dubbachiisu maalidha? Maal godhaa? Sababni isaa waldaan kiristaanaa mana keessa jirti.
Haala dugda duuba dhaabatee namni ishee dhaggeeffatu hin jiru. Namni itti fayyu hin jiru jechuudha. So namni itti fayyadu amma hin jiraannetti namni sana dhaga'ee wangeelatti deebi'u amma hin jiraannetti jajabuma sanaan dubbatanii yoo gadi hin baane alatti gadi ba'anii iddoo namni jiru hin dhandhe yoo ta'e namni inni alaa sun arraba biddichaan argine yoo ta'e dinqii kan argine yoo ta'e afaan isaan dubbatan kana raajii isaan dubbatan faarfannaa isaan faarfatan kana tajaajila isaan gidduutti ta'u kana wanti inni dhaga'e wanti inni arge hin jiru yoo ta'e xaaraa keessatti hafuura qulqulluu akka malee yoo gadi bu'ee wannoo jedhe maal godha. Kanaaf yeroo darbe hafuura qulqulluu yeroo bu'u maal taatu jennee turre. Humna argattu dandeenya. Humna argattu humna sana namaatti goona. Wangeela labsifaa. Wangeela labsifaa. Akka karmaaf hojii waaqayyoo jechuudha hafuurri qulqulluun kan nuuf kennamu. Gooftaan sinaa eebbisu. Namoota sana bakka bakka isaa wal saamati jedhame lakkoofsuma irraa jalqabaati. Iddoo kanaa dhufan iddoo sanaa dhufan ta'e. Nuyi warri biyya Paareettee. Lakkoofsi shan. Lakkoofsi shan. Kabbisan nu dubbisaa maali afaan Oromoo sun ta'e. Lakkoofsi shan maali? Okay, irbataa dubbisi nuti lakkoofna. Paartee. Lakkoofsi warra biyya. Lakkoofsa shan osoo hin taane lakkoofsa sagalirraa jalqaba qaba. Akki lakkoofsa shanidhaan naa jalqaba. Shanirraa jalqabnu. Yihudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan. Tokko Yihudoonni isaan Yihudoota Yerusaalem kan jiraatan Waaqayyo warra sodaatan. Saba irra lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Yihudoonni saba irra lafaa keessaa dhufan maal jechuudha? Yihudoota Yerusaalem jiranii fi Yihudoota saba irra lafaa keessa jiran jechuudha. Biyya garaagaraa warra namaniin warra gooftatti namaniin ta'uu danda'a. Okay, kan biraa maaltu achi geesse? Ayyaana jira. Saba irra lafaa kan jedhu irra lafaa sana maaliif dhaqan? Yerusaalem keessaa maa ba'an? Yeroodhaaf biyya garaagaraa jiraachuu danda'u. Maaltu akkas godhe? Bara kakuu moofaa keessatti biyya garaagaraa keessatti faca'anii turan mitiire booji'amanii iddoo garaagaraa. Eeshi ilaa isa qaamalee danda'u. Eeshi kan biraa ittaana itti fufaa warri. Jarreen kun hundinuu uursaa kana yommuu dhaga'an iddoon kun ta'etti dacha'an. Warri hafuura qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaaniitiin akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalan. Naanii dinqifatanii warri dubbachaa jiran kun hundinuu Galiilota miti moo jedhanii gaafatan. Dabalaniis tokkoon keenya attamitti afaan ittiin ala isaan dhageenya. Nuyi warri biyya Paartee. Tokko warra Yihudoota fi Yihudoota biyya biraatti dhufan malee kan biraa Paartee. Warri meediyaa. Lama jedhaa warri kamaan Lama. Warri Elaa. Sadii. Nuyi namoonni Mesopotaamiyaa. Afur. Warri Yihudaa. Shan. Kappadooqiyaa. Ja'a. Phonxosii fi Asiyaas. Sagal. Saddeet. Nuyi warri Firiigiyaadhaa fi Paamfiliyaa. Kudhan. Gibxiidhaa fi kutaa Liibiyaa keessaa. 12. Naannoo Qareeneeti. 13. Nuyi Roomaas biyya laaluudhaaf kan dhufne. 14. Nuyi Yihudoonni amantii warra Yihudootaas kan fudhannes. Isaanuma 14. Nuyi warri Reexisii fi Araboonni. 16. Isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan ofii keenyaan utuu jajanii hin dhageenye jedhan. Gooftaan sinaa eebbisu. Okay, biyya meeqa lakkoofne amma wal keessa isaa jiraatan wal gubbaa jiraatan biyya meeqa? 16.
Fudhataa keessa. Yoo xiqqaate uummanni kun biyya 16 maal hojjechuu dhufe? Ayyaana waaqeffachuu. Ayyaana Phenxeqoste. Waaqeffachuu otoo hin ta'in noormaalii nuyi warra Yihudootaa warra amantii Yihudootaa fudhanne jechuudha jechuudha. Gooftaa Yesuusitti kan amanan ta'uu danda'a. Ishee kan biraa. Amantii Yihuudootaa fudhanne. Warra jechuudha. Yihudoota warra hin taane immoo Yihudootaa kan hin taane garuu amantii warra Yihudootaa fudhatu. Ishee nuyi warra Yihudootaa keessaa Yihudoota. Warri Yihudoota hin ta'inis haa ta'u amantii warra Yihudootaa kan fudhatan sun amantii maalii fudhatan? Yesuus fudhatani? Lakki. Yesuusi fudhatan natti fakkaata. Sababni isaa otoo Yesuusi fudhatanii amantoota gidduutti dabalamu waan ta'eef. Okay. Jechuun amantaan isaan qabaatan jiraachuu danda'an. Isaan Yihudoonni kophaatti yeroo ture akkuma ofaa keessa sanyii Abiraam irraa kan dhufe. Akkasumatti. Okay. Haa ta'u amantii warra Yihudootaa kophaatti jira. Amantii warra Yihudootaa jechuun gooftaan otoo hin dhufin dura namoonni biyya biraa yeroo amanan warri ormaa yeroo amanan dursanii amantii Yihudii ta'uu jechuudha. Yoo akkas ta'e malee mootummaa Waaqayyoon galan jedha. Akka ittidha kan isaan barsiisaa turan. Amantiin isaanii akka qulqulluu ta'etti karaa isaaniitiin amantii isaanii fudhatan jechuun gooftaa otoo hin ta'in akka Yihudootatti kakuu Yihudootaa dhaaluudhaaf amantii keenya fudhannee akka kan keenyatti cuuphaa Yihudootatti cuuphamtee akkas ta'uu qabdaa inni itti himuu jechuudha. Akka kun hojii ergamoota boqonnaa 15 irratti ni argina. Dhagna qabachuu qabdaa akkas kan jedhan sana jechuudha. Ammallee jira miti amantaa Yihudootaa. Okay. Inni itti aanu jarree sana isin ergeera achirratti kaartaa isin ergeera. Chaatii keessa yoo hin banne ta'e banaa ilaala. Kaartaa sanaa biyya garaagaraa amma kanaarraa dhufanii jechuudha jarreen sun. Biyya garaagaraa amma sanarraa dhufanii biyya garaagaraa amma sanarraa kan dhufan kaan isaanii Yihudoota. Yihudoonni amananii dhiisanis ayyaanicha waaqeffachuudhaaf dhufu. Amantii warri immoo Yihudoota hin taanes kan warra Yihudootaa kan fudhatanis jiru achi keessa. Walumaa gala Yihudoonni mataa isaa irra lafaa irratti kan faca'an jiru. Akkamitti warri namanni dhufanii warri Yihudootaa ayyaanicha beeku. Ayyaanichi waggaa waggaan akka ta'u waggaa 50ffaatti ayyaanichi akka jiru ayyaana guyyaa 50ffaa akka jiru beeku. Hediyaasaa dhufe amantoota aadaa dhiisanii amantii Yihudii waan qabaniif Yihudii zariin isaanii waan ta'eef biyya lafaa irratti faca'anii haa jiraatan garuu ayyaanicha akka jiru beeku. So ayyaanicha sana kabajuu dhufu jechuudha isaan. Waa'ee Waaqayyoo baay'ee illee otoo baatee noormaali ayyaanni isaan keessa jira isaan. So ayyaana sana isaan wajjiniin akkuma namni biyya keenyaa gaafa ximqataas wajjin otuman sirbin garuu noormaalii ximqata dhaqee ilaalu sana biyyoonni garaagaraa kaan isaanii biyya ilaaluudhaaf dhufanii ayyaana ilaaluu dhufanii vaakeeshinii dhufan jechuudha bakka ayyaana Yihudootaa kana ilaalu. Achi keessatti yeroo dubbifamtu biyya ilaaluuf kan dhufne fa'ii kan jedhu jiru. So aayidiyaa garaagaraatiif dhufan garuu jeeneraalii ayyaanichaaf dhufanii ayyaanicha immoo hundi isaanii gurraa qabu. Waaqayyo guyyaa ayyaanichaatti fayyadamee ayyaana isa sana kenneef jechuudha. Ayyaana sana. Waaqayyo already dursee namoota qopheesse namoota sana immoo qaqqabuudhaaf namoota 120 kana kan ta'aniif amantoota yeroo sana guutummaatti hafuura qulqulluudhaan guutuu ture jechuudha. Okay. So hafuuraan guutuutu irra ture. Sana booddee isaan namoota amma kana baay'atan sana qaqqabsiisanii jechuudha wantichi. Isa qaqqabsiisan sana immoo bu'aasaa lallaba Phexros irraa argattu. Kana booddee yeroonni inni dinqisiifatanis fiilingii garaagaraa agarsiisan jechuudha. Akkuma isaan sun takka akka waan machaa'anii fakkaatan hin machaa'an kan jedhaniin maaliidhaaf? Waan isaa wacan. Namni machaa'e amalli isaa tokko wacaa kan biraa. Wacuun daddarbamu. Akkamitti tarii humnaan sochoose. Namni machaa'e afaan nuti dhageenye dubbatan dhageenye yeroo baay'ee waanuma inni jedhu namaan galu. Isaan hin galee moo hin galle? Galee isaan. Yeroo machaa'an Ingiliffa dubbatuuti biyya keenya.
Ingiliffa dubbatu. Yaa biqqittiidha jechuudha wanti inni duratti yaada keessaa qabu innaa of to'atee jiru inni isaa yeroo of to'achuu hin dandeenyetti biqqittiidha jechuudha miti. Okay, kennaan namni machaa'e maali jette? Yoo wajjin jedheen. Yoo wajjin jettee tokko dabaltee turte. Hin daddarbamu. Yaani kun to'atan danda'an. Okay, namni machaa'e akkas hin daddarbamaa. Warri iddoo kanaa fuula qulqulluudhaan machaa'an sun milikkita daddarbamuu wayii wanti irraa argitan jira? Yookiin kontiroolii gochuu dadhabuu wayii? Kan isaan irratti xiyyeeffatan afaanicha afaan garaagaraa dubbachuudha, iyyuudha, wacuudha. Iyyuu wacuu kanaatiin hundumti isaanii taraa dubbatan jedhee yaadu. Numa wacanii numa iyyan jedhee yaada. Okay, so daddarbatamuun hin jira jettanii yaaddoo tilmaamaan akka gabataa keessanitti as keessa. Yeroo afurii humnaan namatti bu'ama waldaa kiristaanaa keessatti daddarbamu dhufa. Amma yaada koo keessa kan jiru yeroo sanatti hin daddarbamu deemaa yaada. Okay, gooftaan sana eebbisu akkumatti yaaddanii fanyee namni machaa'e noormaaliin machaa'an jedha waan ta'eef tokkoffaa waan godhan walii wallaalanii hin dinqisiifatanii waan godhan walii wallaalanii wal gaggaafatanii akkaataan isaa maal deebiin dhibee gara booda machaa'anii jedhan. Machaa'an jennaanidha dhuma irratti deebiin kan dhufe. Okay, so isinoo kan irratti walii galtan isa kaan hundumaa irratti walii galla garuu daddarbatamuu yookiin kufuu hin jira jettanii yaaddu. Akka kennaatti jechuudha. Egaa waan beeknu yoo hin qabaanne iyyuu tilmaama wayii akka yaadnu akka yaadu kun opiniyooniidha. Namni gaa'e amma fakkeenya waldaan kiristaanaa keessatti waan lama jira. Tokko achuma taa'ee lisaana isaa yookiin afaan haaraa isaa kan dubbatu otoo soko hin jedhiin achi taa'ee kan dubbatu jira. Isaarra bahanii waan hin geenye afaan namni kudhan gadi hin qabnes jira jechaadha. Kun immoo ta'e kan jedhu yaada lamatu jira. Tokko namni hafuura qulqulluu fudhatu hafuura qulqulluun guutamu yookiin guutamu hafuura qulqulluu keessa galu yeroo jalqaba guutamu sana dhuguma danda'e of hin qabu. Sirriidha jechuun hin daddarbatamaa baay'ee fudhatee fiiga jechuudha. Bilchaachaa itti guddachaa deemaniitti of qabeen dhaabatu. Hin daddarbatamaa sochii garaagaraa agarsiisa jechuudha. Amma iddoo kanatti wanti ani yeroo sanatti hafuura qulqulluudhaan yeroo sanatti guutama waan ta'eef tarii daddarbatamuun ni jira jedheen shakka. Isa kamirraa ka'een isuma amma waldaa kiristaanaa keessatti nama dhiyoo amane nama gaafa guutamu irraa kaasee gaafa laalu warra dura amananii keessa turan caala mallattoo daddarbatamuu yookiin immoo sosochii kana agarsiisuu hin mul'isa sababiitti. Yaada akkattan kennan kun yaada kooti. Gooftaan sana eebbisuu lakkoofsa 14 irratti hin darbinu waan xumurraa sa'aatiin keenya tokko walakkaa darbeera. Okay, haa ta'u. Qabatamaa waldaa keessa jiru waan tokko jira wanti kas ta'uu mul'atu. Namni yeroo qabatamaadha yaada aayidiyaa yoo isin dhufee dubbadha. Yeroo tokko dhageessu miti teessoo nu jalaa jecha yeroo hin jedhamu jira. Cal jedhi abboomame hafuurri qulqulluun abboomama yeroo hin jedhamu jira. Jechuun akkaataan fayyadama keenyaa baay'eedha jechuu barbaade. Isaan akkanaa bichaa miti qaama waldaa keessatti wanti dhageessan baay'eetu jira. Waan baay'ee bakka likkita baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf yeroo kaan foon wajjin wal makee yeroo hin jedhamu jira.
waan jedhamu isin bakka bubbuusaa maal okay. Yaada itti dabaluudhaa fi maaliif himachaan jedhan isa dhufan akka nu hubadhutti innis jettan akkuma jirutti ta'ee jajabinaan waan dubbataniif himachaan jedhanii jedhee yaadaan. Jajabinaanii fakkeenyaaf Pheexroos halkan tokkotti si'a sadii Yesuusiin ganii har'a immoo Yesuus kana maqaa isaa ol fuudhee gaafa inni haasa'u akka isaan ilaalanitti himachaan sababni isaan jedhaniin jajabinaan dubbachuu isaanii natti fakkaata. Hafuurri qulqulluun immoo nama raasuus nama dhaabuus danda'a jedhee yaada. Caalatti anaan gaduu kan na gammachiisu jabeessee nama dhaabuusaa sana na gammachiisa. Nama urgufuusaa caala. Dhugicha nama hubachiisee sanni achitti jabeessee nama dhaabu sana natti tola. Jabeessee hordeessaa dhaabu. Okay. Yeroo namni hafuura qulqulluudhaan guutamu maal ta'a jettanii yaaddu akkanatti jechuun hafuura qulqulluudhaan guutamu amma jara kana waan inni goggodhe ilaalle miti hafuura qulqulluudhaan guutamu waan ta'e goggodhe. Namni amma yeroo hafuura qulqulluudhaan guutamu dhukkubsaa isaa keessaa fayyamoo gaafii isaa keessaa deddeebi'aa jiramoo lafee isaa kanatu walitti deddeebi'amoo hafuuratti ol ba'amoo maal ta'a jettanii yaaddu amma namni tokko ilaa hafuura qulqulluun bu'ee ittiin guutame naan namichi sun naayii yookiin yeroo haaraa dubbatu maal ta'aa jira jettanii yaaddu. Namni waa malee iyyuu miti lafaa ka'e. Wanti nani wanta jechuun isa darbe dubartoota irratti ta'e otoo hin taane isaan wal qabsiisuun dabalata dubbata. Hafuurri qulqulluun amma fakkeenya yeroo baay'ee qulqulluun yeroo argamutti balbala cufnamtummaa isaatuma jedhanii sababa isaa bakka itti fiiguu kaasaan immoo hin kukkufuu kaasaan immoo achumatti massan jedhamu jechuudha. Garuu immoo namni haruma hafuura qulqulluu fudhatee harumuuf abboomee taa'ee achumatti of qaba kan jedhu kun dhugumatti guddachuu nama gaafa guddachaa deemuu jedhe. Gaafa jalqaba hafuurri namatti dhufu of hin danda'amu. Waan akka namatti yaani dhalli isaanii hin harcaa jechuudhaan hin argamu. Ofirratti argetti yeroo jalqabaa sana namni kun hubatu. Waan ammaa hafuurri nama godhatu. Yoo inni nama jechisiise eenyuyyuu yoo tokko tokko hin boocisa hin boo'u tokko immoo achumatti irra godha jechuudha. Garuu dhawaata keessa of qabaa gaafa deeman namni nama gaafa hafuuratti bishaate dirqama uumafaadha. Kun akkaataatti bilchinaatti malee jalqaba hafuura qulqulluu yeroo namatti buusana eenyummaa ofiitiin jala dhaabbachuun hin danda'aman itti fakkaata. Yookaan immoo anarraa hafuura yoo hiisisee kufaa yoo hiisisee ni yaachuudhaan akkasitti naa gala. Okay, gooftaan sana eebbisuuf namni itti dabaluun qabu yoo ta'e sagantaa keenya cufuufan jira. Sagantaa biraa xiqqoo booda waan qabnuuf. Okay, gooftaan sana eebbisuuf waan qabatamaa waldaa keenya keessa jiru tokko yaada keessa waan naannessaa yeroo firaa kan yaada dheeressine. Wantichi hafuura miti ammalaa. Hafuura jechuun waan eenyu keenyaa hoyyoomaan qabu jechuudha. Amma namni tokko ibiddi wayii yoo isa tuqee cimaa isaa ta'u laafa isaa ta'u ibidditti jala butachuun isaa waan oolu miti. Fooni nan jechaa jira. Kun immoo hafuura. Amma Pheexroos hojii ergamoota keessatti ganaa laallaa guyyaa tokko Qorniliyoos bira dhaqee sagalee waaqayyoo toonni dubbachaa jiru. Namoonni mana sanaa hundumtuu hafuura qulqulluu irratti gadi bu'ee jira. Yeroo sana Pheexroos fedhii isaa hin turre hafuura qulqulluun akka bu'u hin beekus fedhii isaas miti. Garuu wanti inni gochuu hin dandeenye dhoowwuu hin danda'u. Hin bu'in jedhee irraa dhoowwuu hin qabu. Jara sanaan afaan haaraan dubbatina dhiisaa jechuu hin danda'u. Cal jennaan utuma inni tajaajiluu afaan haaraa dubbatanii kana booda tajaajila isaa dhiisee hin galeen. Yeroo galuu maaliif akkana goote situ akkana godhe deemtee jedhanii jennaan ani eenyu ta'eedha waaqayyo hojjechuu dhoowwaa. Ani ofii kootee hafuura qulqulluudhaan guutamaas hin jenne waan an godhees hin qabu. Isaan ofii isaaniitti hafuura qulqulluudhaan guutame. Sana booddee afaan haaraa dubbatanii waan ta'eef waan an godhu hin qabu jedhee.
Ani wanti namanne jira, wanti namanu jira. Isinis akkasuma waan namanne qabdu, waan namanta hin qabdu. Ani amma fakkeenya hafuura qulqulluu taanaan teessoo dhiisee waan hin barbaade manuma yoo diige dhimma koo miti. Gini hafuura qulqulluu manicha hin diiga kan jedhu immoo baay'ee wannoo hin qabu. Xaara yoo bahee jechuu barbaade. Gin faayidaa qaba yoo ta'e manicha waan diiguuf hin qabu jechuu barbaade. Gini hafuurri qulqulluun haa'e nama raasu jettammoo yoo ta'e maal hafuurri bubbeen kun immoo nama raasawu hafuurri qulqulluun waan humnaan oliiti eenyummaa keenyaan olii hafuura qulqulluu jechuun waaqayyoo jechuudha miti. Waaqayyo joo qubaayyuutti buusee mitiiti ijumaan fagootti arganii waan akka gaaddidduu isaatii ulfina isaa arganii tokko hin du'u miti jedha. Dhaabatanii jiraachuu hin danda'anii hin du'uun kufuu yaa waaqayyo wayyoo sin argee nan du'e jedhu jechuudha. Kanaaf hafuura qulqulluu jechuun waaqayyo argate waaqayyo isaa amma kana nuwannoo isa nu keessa bu'ee jiru. Sanurratti gadi bu'ee jiru akkamitti namni baatee akka dhaabatu haadhonnoo hin danda'u. Inni kun dhuunfaa kootiin beekumsa nan qabu. Itti guddachaa deemu of qabaa deemu kan jedhu ani hin fudhadhu. Ittiin guddachaa deema sirrii agaruu hafuura qulqulluu qabeen danda'a jiru yaada kokeetti hin fudhadhu. Hafuurri qulqulluun guddaadha. Borus nan guutamaa hin da'uun borus itti guddachaa mana hin deemu baay'ee na guutaa deema. Itti guddachaa man deemu baay'ee guutaa deema malee itti guutamaa amman deemu kontiroolii godha yaada. Isatu kontiroolii na gochuun itti guddata malee an ofii kooti kontiroolii hafuura qulqulluun godhu. Kanaaf ammumaan guddachaa deemuun hin da'uun machiin koo akka malee dabalaa deemaa jechuudha. Ija jabinni koo akka malee dabalaa deemaa jechuudha. Waan an kaleessa immoo hin dandeenya danda'uu koo dabalaa deema. Anis nan jaaladha. Otoo akka kootiin nan jeeqanii nan dha'anii akkas hin jedhu garuu na dha'anii na boqsanis immoo qirna hin jedhu hafuura qulqulluudha taana. Kanaaf seexanni immoo hin sobaa yeroo tokko tokko immoo piraaktikaalii argina. Seexanni yeroo tokko tokko nama tokko keessaa xambaasi godha jechuudha. Hafuura qulqulluudha jettati nafaan haasaa garuu xambaasi godhasi. Wanta akka kanaas ilma jira. Fooninis immoo namni tokko tokko biqqitti jedhee girritti jedhee tajaajilli isaa yoo itti tole yookiin immoo namni baay'een isa biraa yoo haaleluyyaa jedhee innis gixximsitti godhaa jechuudha lafaa ka'e. Inni akkana piraaktikaalii waldaa keessa hin jira gin hafuura qulqulluu to'achuu hin danda'a kan jedhu to'achuu hin danda'u. Akka kootti. Iniyyiin cal jedhi abboomiidhaan maal hojii haasa'u maal hojii abboomna haayyu hafuura qulqulluu waan ta'eef haasa'u waan barbaade. Inni kun akka dhuunfaa kootti kan fudhadhu jechuudha. Sababni isaa hafuura qulqulluu nu kaamsinaa jedhama. Jaafni qulqulluu waan ta'eef hafuura qulqulluu dhiisee namni waan waaqayyo isatti meeyyuu hin dubbatu hin dhoowwinaa jedha. Garuu qoraa laalaa jedha. Miti raajiyyuu taanaan immoo qoraa laalaa jedha. Dabareedhaan haa dubbatan jedha. Toora haa galu jedha. Cal jettanii walitti iyyanii akka maraatu namna laa yoo dhufe waasiniin jedha jedha. Kanaafuu toora qabaa qassi ani haasa'u dabaree ani haasa'u ergaa akka qabutti haasa'u yoo immoo wantichi waan ergaa namaa hin taane ta'e immoo dhuunfadhumatti waaqayyo wajjin haasa'a namichi. Yeroo tokko waldaan tokko amma otoo nuti hundumtuu guutamne baay'ee bilchaanne namoota waaqayyoo taane qixxoofne amma gaaf qabna miti gaaf guddanne. Kanaafuu waldicha innaa seentan namni hundumtuu of qabee dhaabataa jechuudha. Hafuurri qulqulluun isa guutee keessa guutee inni of qabee dhaabatamtuu hin jiru. Milikkinni tokko waldaa seenti fakkaataa. Namni hundumtuu digirii isaa fudhatee baachilarii isaa maal isaa maastarsi isaa fudhatee hafuura qulqulluu kaleessa irra bu'ee deengadda irra bu'ee baree horreedhi bakka namni hundumtuu of qabatee to'atee otoo taa'ee humtuu namni afaan aadaa dubbatu namni iyyuu namni wajjin hin jiru otoo ta'e waldaa seenti fakkaataa anatti natti fakkaata. Yaa sochiin humna hafuurri qulqulluu akka kanattu noormaalii ennaa waldaa keessatti ta'u nu humtuu waaqayyo nu wajjin jira nu wajjin hojjeta ennaa gini meebii nu adabaa jiraa yoo waan beeknu hin qabnu gini nu wajjin jira ennaa atilis sochii achi keessa waaqayyo namoota irratti hojjetu waaqayyo nu wajjin waaqayyo nutti araarameera waaqayyo nu gidduutti hojjeta inni amantii akka godhannu nu godha waan jedhu nama naanee akka dhuunfaa kootti akka sanaa gini macaafa qulqulluu keessaa ragaa baay'ee hin qabu. Uummatiin hin jeesamu kana. Nutu ragaa keeti akka macaafa qulqulluu nutu ragaa keeti wanti nuti jenne baay'ee gaariidha. Baay'ee sirrumadha. Nuti sana hin fudhanna. Namni kanaa mormuyyuu jira jedhee yaadu. Garuu yaada keenya walitti fidachuuf jecha fakkeenya ani maalan jedhee namni gaafatti guddachaa deemu hafuura qulqulluu of keessaa balleesseetu isa duratti teessoo bicha keessaa deemee sim jedheedha. Waanuma waldaa keessatti mul'atudha kan nuti jenne. Hafuurri qulqulluun sun keessa isaatti dabalaa hin deemu. Ayyaana waaqayyoo dabalaa deema malee keessumaa namti kun iyyuu
sochiin hafuuraa kan ta'u yoo maal jiraatedha. Amma callisee nu amantoota waan taaneef qofa waldaa keessatti sochiin hafuuraan ta'u. Kadhannaa yoo jiraate. Amma manuma keenyatti gaafa kadhannuu fi gaafa hin kadhanne hafuurri qulqulluun nu keessaan baay'ee hafuura keenya kakaasee adeemu walga ta'e. Kanaaf kadhannaan namaa murteessaadha. Yoo kadhanne immoo fakkeenyaaf isa gaafa amannee caalaa gaafa keessa sirriitti deemnee jabaanne afaan haaraa keenya inuma dubbanna. Sochiin hafuura qulqulluu hin mul'ata. Garuu amma fakkeenyaaf nama tokko sirruma hafuura qulqulluun guutame abbichi. Yerootti qabaan nama meeqa dadhabee xarapheessaa walirraan naquu isuma sirriiti. Waan sobaa jechuun fooniin miti. Qabatamaadhaan elektrooniin kan dubbatu haa jiraatu yookiin kan utaalu haa jiraatu yoo malee warra akkasitti hafuurri qulqulluun haaraa yerootti guutaman sochii guddaa taasisu jira. Amma sochii sanaa gaafatti guddachaa deemnee madirakii irraa osuma tajaajilu sochii akkasiin taasifna taa'ee pulpiitii fuunee misee dhaqee safarra buufna jechaadha. Kanaaf yaadonni baay'ee maalidha amma mul'atu achum dhaabatanii otoo homtuu sochoon sochiin hafuuraa jireenya isaanii sochoosa. Hafuura isaanii sochoosa. Inni isaan dubbatan saba waaqayyoon sochoosa. Garuu qaamaan immoo achuma jiru. Sochiin kun sochii hafuuraa sirriidha bakka. Sirriidha. Waan qaamaan socho'aniif hafuurri socho'eera hin jennu waan socho'uu dhiisaniif immoo hafuurri socho'uun hin jennu. Sochiin hafuuraa hafuuratu hojjeta. Akkuma amma jenne hafuuratu hojjeta. Afaan isaan dubbatan sochii hafuuraa qulqulluu isaan irraa ba'uun sabni waaqayyoon socho'aa sochii waldaa kiristaanaa hin ta'a jechuudha. Amma isa kanaa fi warra yeroo jalqabaa hafuura qulqulluun guutaman yaadni keessatti hidhatti jaalanna baay'ee gaariidha jechuu barbaanne. Haa ta'u gooftaatti na eebbisuuf nuti yoo xiqqaate warri garee kana keessa jirru yaada keenya akka kanatti walitti qaqqabachuu qabna miti yaada keenya iddoo hundumaaf innee achi booddee dhuma irratti yaada wal fakkaataa wayii qabannee yaa dogoggora ta'uu danda'a meebii yaadichi ግን nuyi hundumaaf nu liqinfame taanan akka macaafa qulqulluutti fudhannee darbinaa akkamitti ibsinu bilchinatti ibsinu laasa hirpasaan jedhe kan akkasitti ibsinu bilchinatti ibsinu bilchina sababni isaa namni mana waaqayyoo keessa naa jiru amma muleen jalqabaa mulee ammoo kaasennaa reefu namoonni amananii warra akkasitti baay'ata kan jedhaa jirru bilchinatti yoo kaafne amma akkaataa itti fayyadamnu danda'u beeku jechuudha hubannaa isaa qabaachuu bira qabu. Amma hafuura qulqulluun hin guunne jechuu hin dandeenyu hafuura qulqulluu guutee akkas godhe jechuu dandeenyu yeroo tokko murteessuuf nu dhibu. Yeroo tokko amma fakkeenyaaf fuulbitii yoo cabee hafuurri qulqulluutu guute taanan fuulbitii waan cabeef qabaa jechuudha. Hafuurri qulqulluu cal jedhee muka dhaqee hin cabsu qaba. Yookiin fuulbiticha tulbina waaqayyoof hin taane iddoo daaraa mana qulqullummaa yaadattuu qabu fakkeatti. Daaraa iddoo mana qulqullummaa iddoo kanatti dhiigni namaa akka dhangala'u iddoo daaraan kun akka gargar taasisu iddoo raajiin itti dubbatame jechuudha. Teessoon tokkos yoo cabu yookiin namichatu itti fayyadamu wallaalee akkaataa ittiin afaan haaraa haasa'u akkaataa ittiin utaalu akkaataa ittiin fiigee galateeffatu miti itti fayyadamu wallaalee dhaqee teessoo irratti lafaan hodha'ee cabse yoo hafuurri qulqulluu hin cabsine jechuudha. Yoo hafuura qulqulluu cabse ta'e immoo teessoon sun wanta cabeef waa qabaa jechuudha. Practically. Malee hafuura qulqulluun cal jeetuma baqaaree teessoo sanatti cabsee hin ta'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf kakuu mukaa keessatti qambarri baatanii cabsu miti. Cabsee jechuun bakka wanti sun waan cabeef qabaa jechuudha. Qambarriin sun milikkita ittiin ergaan sun darbuudha. Malee cal jeetuma silaan taa'aa jedhee humnuma fudhatee namichi hin cabsu. Yoo maal ta'e malee yoo hubannaa ittiin fayyadamu sana dhabe malee. Gaafa bilchaachaa deemtu hubannaa kanas sii dhufa. Hafuurri gaaf sii dabalaa deemu. Kennaan gaaf sii dabalaa deemu. Ogummaan hubannaan isaa akkaataa itti fayyadamtu sii dabalaa malee. Gaafa garuu xobbee taatu gaafa reefu amanu hafuurri qulqulluun hin jiru wanta akkanaa akkatti itti fayyadaman waan hin beekne fi waan hin taane waan biraatiif itti fakkaata kan jiru wayii. Gara biraatti isaan geessa waan dubbiftan jira. Namni dubbise yoo jiraate waan akkasii jechuudha. Namoonni xobbeen fakkeenyaaf ati waa'ee nyaata fa'ii fudhachuu dandeessu. Ati nyaata foonii yoo nyaattu ati hubannaa kana qabda. Namni xobbeen tokko garuu nyaatuma foonii nyaachuun isaa mataan isaa cubbuudha. Waan yaaduu fi hubannaa isaa waan hin qabne bakka kanaan gufataa inni Yesuus du'eef kanaan eenyu akkuma kana hubannaan isaa kan biraattis jira waa'ee kennaatti.
waan bu'aa dalgaatti hin argatan itti fakkaata namootatti waan beekamtii itti hin argatan itti fakkaata waan bakka nama biratti itti galateeffamu itti fakkaata dhaqeennaa hafuura qulqulluu isaan tuqee keessa isaanii to'annaa dhabu bakka itti fufanii utaaluu barbaadu jechuudha yookiin gammachuudhaan guutamuu yookiin gaddaanaa ta'u kan biraatiin qalbii geeddarannaadhaan haa ta'u gaddannaan jedhu waan biraa isicha gaafatti guddachaa deeman inni nuti bilchina jennu yoo akkasitti fudhanne gaariidha malee bilchinni tokko tokko immoo keessa darbee beekumsa bichaa ta'ee haaya hafuura qulqulluu akka namaan godhu yoo jenne tarii yeroo tokko tokko akkas gochuu danda'a waan ta'eef waan hafuuratti kun baay'ee nuun galu osuma bilchina qabnu sammuu keenya hin dandeenye waan tokko jira kan nuti kontirool gochuu hin dandeenye jechuudha hafuuratti akka kanatti guddachaa deemna inni nani namoonni hundumtuun dhaabatu yoo ta'e jedheef namoonni amma bilchinatti yoo laaltan baay'een isaanii amma waldaa keessatti namoota bilchaatan kan beektan sagalee isaaniitu hin dhageessan hin ta'u. Kan barsiisu isaan kan tajaajilu isaan hojii guddaa kan hojjetu isaan waaqayyo isaa wajjin kan eenyu godhu isaan gini baay'ee sagalee isaanii wacuu isaanii hin dhageessan. Gini namni alaa haaraa dhufe tokko immoo sammuu isaa keessa kan jiru ana maqaa pheenxee durii sammuu koo keessa jira. Yeruma waldaa seentu bakka lama waan namnaa ta'u waan jedhu waliin beektu akkasitti tola. Manni bulluqaa akkas yoo ta'e malee kan hin liqinfamneef jira. Gooftaan sinaa eebbisu har'a barannee irraa gaa waaqayyo amma nu gargaaree daqiiqaan keenya 50 irra jira. Nama galateeffatee nu xumuruun barbaada. Muleedha akka. Anuma tokko jalqaba